Adaraa keessan namni viidiyoo kana argitan share osoo hin godhin na biraan darbinaayi. Mucayyoon suuraa ishee asirratti argitan kun maqaan ishii Kiyyaa Badhaadhaa jedhamti. Bakki dhaloota ishii Iluu Abbaa Booraa yoo ta'u, amma lubbuudhaan hin jirtu. Waaqayyoon nafsi ishee hamaaru warraaf jajjabina haa kennu jecha. Mucayyoon kun eega dhuftee Dubaayii waggaa 3 guutteetti. Waggaa 3 keessatti lubbuu ishii darbee jira amma. Mucayyoon kuni bakka ciiftetti duutee yookiin ammoo shintibeetii keessatti kuftee duutee jedhamaara wanta adda bahee hin jiru. Kan adda baafachuuf immoo maatii warra biirootti dawwalee reeffa nu marammarsiisaa jedhanii reeffi marammaramuu jedhanii saaxinitti gashanii biyyatti gashaa jiran guyyaa boruu jechuudha. Obboloota koo mucayyoo kana sagalee ta'a. Nutis boru wanta nurra ga'u hin beennu. Mucayyoon kun harka namaan ajjeefamte yookiin guyyaa ishee du'e hin beeku. Kana kan beeku Waaqayyo qofadha. Waaqayyo du'a akka malee nu haa oolchu. Reeffi tokko osoo hin galiin reeffi tokko osoo hin galiin ji'a kana keessa nama 3 nama 4 mikinaata shintibeetii keessatti kufanii du'anii kan dhahamaa jiru. Michaa daraa keessan obboloota koo eeggadha mucayyoo kana sagalee. Ay carraa shamarran biyya Arabaa. Deemnee lubbuun teenya akkamatti baati bakka itti baatu hin beekamu. Maali garuu maaliif ta'e carraan keenya kun? Akkuma beekuma suuraa irratti argaa jirtan obboleettiin keenya sagalee ta'aafii jirtuun mucayyoon kun biyya Dubaay keessatti akkuma anaa akkuma siinan dalagadheettee dhuftee biyya Dubaay keessa waggaa 3 jiraachaa turte. Egaa waggaa 3 jiraattee mucayyoon kun wanta isheen boqattee hin beeku boqatte jedhanii maatii isheetti himanii jiranii. Mucayyoon kun takka shintibeetiitti lafa dhoofti jedhu takka ofumaaf duute jedhu hanga ammaa wanti beekame jiru. Mucayyoon kun maatiin isaan biratti akkas taate osoo maramarchiisin gara biyyaa galchaa jiru jettee jirti. Hedduu nama gaddisiisa. Maal goonaree nama nu mirmatu hin qabnu. Osoo biiroo qabaanne osoo mootummaa qabaanne har'a mootummaan akka walii gad akka allaatti reeffi keenya bakkuma argatti mara dhangala'u kana silaa dhiiga keenya hin barbaada. Garuu nama nu barbaadu dhabne Waaqayyo gooftaan lubbuu ishee haa maaru maatii isheetiif firoottan isheetiif jajjabina haa kennu. Hedduu takka nama gaddisiisa. Obboleewwan keenya biyya garaagaraa irratti kun lubbuu isaanii bahaa jira kun dararamaa jira. Hedduu nama gaddisiisa kan keenyaa kun Waaqayyoomti nu hojii yaa ta'u obboloota koo Waaqayyo nagaadhaan nu haa galchu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu waan obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata Waaqayyo isin jecha. Egaa hordoftoota kee warroon chaanaala kee afaaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa. Egaa akka obboloota hedduu nama gaddisiisaa waan laphee nama cabsuudha. Obboleettiin keenya akkuma anaata akkuma siinan dalagadheettee baatee wanta kanarra qunname jechuudha. Maaliif bakka wanni warri illee waan mucayyoo kana osoo marammarin gara biyyaa galchaa jiru. Maaliif beektanii nama nuu dubbatu dhabne nama nuu mirmatu dhabne. Osoo har'a biiroon jiraate biiroon kun nu birmatee tarra mucayyoon kun marammaramee waan ittiin duute beekamu. Osoo har'a mootummaan nu dubbate mootummaan kun reeffi kun wanta isheen duute hin beekama. Garuu osoo homaa hin beekame mucayyoo kana gara biyyaa galchaa jiru jechuudha. Adaraa keessa hundumti keessa sagalee ta'aafi hedduu nama gaddisiisa. Ijoolleen keenya biyya ormaa keessatti faffaca'anii hedduu dhumaa jiran jechuudha. Hedduu takka wala Dubaay wala Beeruutii, Kuweetii, Joordoonii, Saawudiidhaa abaasee jira jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku. Tokkoffaa Saawudii ta'ee jira. Saawudii keessatti tokkoffaadha wanti kun jechuudha kan deemu. Lammaffaan Joordoon, sadaffaan Beeruuti, arfaffaan amma Dubaay ta'eera. Ijoolleen keenya biyyoota kana 3 keessatti hedduu dararamaa jiru. Arfan hedduu dararamaa jiru jechuudha. Maaliin jedhanii waanuma isaatu wallaalle maali kan keenyaa maali kan uummanni biraan dararamu lammii biraa takka kan dararamu geemmii kun. Maaliif lammiin biraa wannaa qaba mootummaa qaba nama nu dubbatuuf garuu keenya wanna nu dubbatu dhabne nama nu dubbatu dhabne akkuma barbaannetti yoo duunes yoo jiraannes akkuma barbaanne nu godhu jechuudha. Naa hedduus kan nama gaddisiisa. Waaqayyoon obboleettii keenya lubbuu ishee hamaaru maatii fi firoottan ishee hiriyoottan isheetiif jajjabina haa kennu. Dhugaa obboloota koo hunda keessanii waliin tuffatinaati sheerii walii godhaati. Obboleettii kana namni beektan reeffi ishee galuudhaaf jechaa jiranii osoo marammaramiin gara biyyaa galuu jedhanii jiranii maaloo warra dandeessanii akka reeffi kun marammaramee mucayyoon kun wanta duute hin beekamu. Amma warri illee garaa isaanii hin raafama. Garaa isaanii raafama. Maaliif wanta isheen duute hin beekamu jechuudha. Mucayyoo kan jarra ajjeese ofiishiitii kuftee duute guyyuma ishii gahee wanni beekamu hin jiru. Garuu jalattiin daftee kun ofirraa oofuu jechuudha. Mucayyoon kun immoo kan jirtu kontiraata. Silaa kontiraata illee yoo jiraatte dirqama marammaramuu qaba jechuudha. Reeffisuun. Garuu isaan dafanii ofirraa gara biyyaa galchaa jiru jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Maaltu nu dubbata maaltu nu mirmata.
Hai carraa keenya maaliif ta'ee garuu carraan keenya adaraa obboleewwan keenya of eeggadhaa adaraa gisee shinti beeta dhixxanillee iqaabeetii dhixxanillee akkasumas saaloonii keessa saramiikii mana kanneen yoo dhixxanillee of eeggannoo godhaa. Amma isaa shinti beeta keessatti lafa dhuftee duute waan akkasii jechaa jiruudhaan. Waaqayyo lubbuu ishee hedduu nama gaddisiisa. Of eeggannoo cimaa godhadhaa obboleewwan kooyi. Nuti akkatti baanu beekna malee akkatti galu hin beeknu. Waaqayyo nu faana ta'u hunduma keessaniyyuu adaraa keessan immoo hanga danda'ametti waliif sagalee ta'uu yaadaa. Viidiyoo takka agartan bira darbinaa. Maaliif namni akka carraa argee nama tokko sagalee ta'uu danda'a waan ta'eef wakka walirra beeknaa osoo hin taane walirra waaguunaa osoo hin taane bakka akkuma argitee viidiyoo tokko waan qabdu tokko irratti miidiyaa qabdu irratti kan lakkisi. Maaliif namni tokko lama keessa hoolaale arguu danda'a waan ta'eef sagalee walii ta'uu qabnaa jechuudha. Nuti yoo sagalee walii taane malee namni sagalee nu ta'u hin jiru. Mootummaa qabaannee mootummaa keenya furtee nu kennu hin jiru. Biiroo furtee sii kennu hin jiru. Hedduudha ijoolleen keenya kun kan biiroo keessatti dararamaa jiran kan mana madaamii keessatti dararamaa jiran. Maal kan keenyaa kun maalidha garuu kan lammuma Itoophiyaa kan makkatti dararaman gin. Naa akkasii isiniin jedha obboloota koo hedduu takka na gaddisiisee mucayyoo kanaa gadda laphee nama cabsuudha. Adaraa sheerii waliif godhaa waaqayyo isin wajjin haa ta'u bakka jirtanitti waaqayyo isin faana haa ta'u isiniin jedha obboloota koo obboleettii keenyas waaqayyoon lubbuu ishee haa maaru jannataan ishee haa qananiisu akkasuma maatii fi firoottan isheetiif immoo jajjabina haa kennu waan baay'ee nama gaddisiisu isheenis afaan jijjiireen kala itti malee har'a biyya ormaa keessatti han boqadhan jenne ayyaa jireenya addunyaa kana waan ishiin nun goone hin qabdu. Waan nun goone hin qabdu hubanne waan dubbannus wallaalle guyyaa guyyaadha wanta miidiyaa ijoollee keenya biratti deemaa jiru qofa kan mul'achaa jiru. Waaqayyoon bakka jirta isin faana haa ta'u obboloota koo nagaan boqadhu haadhoo koo feene maguba rabbi.